Akkam jirtu maatii chaanalii kana barnoota nama qabadhee jiru waa'ee nyaata haati daa'imaa kan harma hoosistu yoo nyaatte tariitii karaa aannan harma ishee darbuudhaan daa'ima garaa jeequu danda'u akka daa'imni garaa ciniinnaa godhatee hiixataa boo'u kan taasisu maal fa'ii maal gochuu qabdi kan jedhudha yookaan upsetting foods in breast milk karaa aannan harmaadhaa daa'imatti darbee nyaatiin daa'ima jeequu danda'u maal ta'uu danda'a kan jedhu kan yeroo hedduu maatiin gaafatanii fi akkasumas immoo kan qunnamudha. Mee barnoonni kun waan hedduu fayyaduuf hanganumaatti hordofaa. Daa'imman harma hodhan hedduun qabiyyee nyaataa haati sun nyaatte kan aannan keessa jiru waliin kan wal simanii fi rakkoo hin qabnedha. Haati harma hoosistu nyaata kamiyyuu nyaatte yeroo hedduu daa'imman harma hodhan rakkoo hin qabani. Mallattoon isaan irratti mul'atu jechuudha. Haa ta'u malee daa'imman tokko tokko qabiyyee nyaataa aannan haadhaa keessa jiran tokko tokkoof sinsinnaa'uu yookaan waan akka allerjii godhachuudhaan tariitii isaan jeequu mala. Nyaata haati nyaatte keessaa kamtu mallattoo akkanaa daa'ima ishee irratti akka fide kan adda baasuu danda'us kan adda baasuu qabus haadhuma sanadha. Jechuunis yeroo maal dhugde yookaan yeroo maal nyaatte daa'imni jeeqama, daa'imni hiixatee boo'a. Akkasumas immoo qaama daa'imaa irratti mallattoon tokko tokko mul'atu kan jiru hordofuun adda kan baasee kan dhaabuu qabu haadhuma sana jechuudha. Nyaanni hedduun dhibee kana fiduu baataniyyuu kamtuu fiduu danda'a. Haa ta'u malee nyaata keessaa kanneen yeroo hedduu dhibee kana fiduun beekaman jechuunis karaa aannan harmaa haadhaa daa'imatti darbee kan daa'ima jeequu danda'an gurguddoon akka qorannoon agarsiisutti kan jalqabaa aannan looniidha. Qorannoon hedduun akka agarsiisanitti aannan loonii haati dhugde keessaa wanti beetaa laaktoogloobuliin jedhamu karaa aannan harmaadhaa aannan loonii dhugde daa'imatti darbuu gara daa'imaa jeequu akka danda'u himu. Aannan loonii keessa wanta beetaa laaktoogloobuliin jedhamu kan allerjii fiduun beekamu jira. Wanti kun immoo haati daa'ima harma hoosistu aannan loonii yoo dhugde karaa aannan harma ishee daa'imatti darbee daa'ima jeequu danda'a jechuudha. Kanaaf walitti dhufeenya yookaan hariiroo isaanii hordofuun adda baasuu qabdi. Kana jechuun egaa dubartiin daa'ima harma hoosistu aannan loonii dhuguu qabdu jechuu miti. Dubartoonni hedduun aannan loonii yeroo harma hoosan sirriitti dhuganii kan rakkoo tokkollee hin qabnedha. Daa'imnis isaanis. Surumaa aannan loonii pirootinii hedduu qaba, faayidaa hedduu qaba jechuudha dubartii harma hoosistuuf. Haa ta'u malee dubartoota tokko tokko biratti yoo tarii daa'imni isaanii garaa ciniinnaan baay'ee hiixatee boo'atee tarii kana ta'uu danda'a wanti kana fide kanaaf shakkii kana of keessaa qabachuu dandeessa jechuudha. Kanaafuu egaa nyaata haati nyaatte keessaa karaa aannan harmaadhaa daa'imatti darbee kan daa'ima jeequu danda'u keessaa kan jalqabaa aannan looniidha. Kan lammataa nyaata keemikaala kaafeen jedhamu qaban kanneen akka chookoleetii, kanneen akka dhugaatii lallaafoo adda addaa, buna, shayii fi qorichoota utaalloo kan qufaaf kan fudhataman kanneen kaafeen qaban amala kana fiduu qabu aannan loonii taane jechuudha. Kan sadaffaa kanneen akka qamadii, garbuu fi ocholoonis darbee amala kana fiduu qabu. Kan jalqabaa aannan looniidha. Lammaffaan nyaata keemikaala kaafeen jedhamu qaban kanneen akka chookoleetii, bunaa fi shayiidha. Kan sadaffaan immoo nyaata kanneen akka qamadii, garbuu fi ocholooniidha. Nyaanni arfaffaan immoo kan amala kana fiduun beekaman nyaata gaazii baay'atan, nyaata qilleensa baay'atan. Nyaata qilleensa baay'atan kanneen akka birookoolii, raafuu maraaf raafuu tarii osoo hin bilcheessin yoo nyaatan kana fiduu mala. Haa ta'u malee kanneen akka birookoolii, raafuu maraaf raafuu yoo sirriitti bilcheessanii affeelanii nyaatan amala kana fiduun isaanii gad bu'aadha. Ni irrata jechuudha. Amala daa'ima garaa ciniinnaatti fiduun isaanii. Kun egaa haati yoo nyaatte karaa aannan harma ishee daa'imatti darbuudhaan kan kana fidudha jechuudha. Kan jalqabaa aannan looniidha. Kan itti aanu nyaata kaafeen qaban. Kanneen akka chookoleetii, buna, shayiidha. Kan sadaffaan nyaata kanneen akka qamadii, garbuuf kan kana fakkaatanidha. Kan arfaffaan immoo nyaata qilleensa baay'atan kan gaazii fuudis jedhaman kanneen akka birookoolii fi raafuu amala kana fiduu qabu jechuudha. Kanneen gurguddoon arfan warra kanadha. Kanaaf aannan loonii irraa jalqabuun dabareen nyaata kanaaf shakkaman guyyaa 14 dhiisuun haala mucaa ilaaluu qabdi haati. Mucaan ishee hiixatee boo'ee amma rakkisa taanaan tarii nyaata ishee nyaatte ta'uu danda'a waan ta'eef jalqaba aannan loonii guyyaa 14 dhiistee dhuguu dhiistee ilaalti. Guyyaa 14 kana keessatti yoo mucaan jijjiirama qabaate kan kanaaf sababa ta'uu danda'a aannan looniidha jechuudha. Yoo guyyaa 14 keessatti immoo jijjiirama hin qabu ta'e kan itti aanu ilaalti. Guyyaa 4 keessatti jijjiiramni hin jiru taanaan aannan loonii dhiistee
nyaata garbiroo harmaan olitti eeraman dabareen guyyaa 14f dhiisuun haala mucaa hordofuun kam akka ta'e adda baasuun nyaata sana dhiisuu qabdi jechuudha. Ammas immoo yoo guyyaa 14f kana dhiistee hin fidu ta'e nyaata itti dabarti jechuudha. Nyaata tokko dhiistee guyyaa 14 keessa jijjiiramni jiru taanaan nyaata sana miti kan kana fide nyaata garbiraa ishee gochuu qabdi. Erga nyaata tokko guyyaa 14f dhiistee mallattoo mucaa ishee dhiisee booda maal gochuu qabdi? Konfirm gochuuf sirriitti adda baasuuf sanaa booda nyaata adda ba'e sana deebisanii nyaatanii yoo mallattoon sun mucaa sanatti deebi'ee dhufe dhuguma wanta sanatu kana fide jechuudha waan ta'eef nyaata sana nyaachuu dhiisuu qabdi jechuudha. Kanaaf egaa jalqaba guyyaa 14f nyaata gurguddoo kanatti shakkaman dhiisti. Sanaa booddee yoo mallattoon mucaa sanaa dhiisuu dide isa sana miti waan ta'eef nyaata garbiraatti dabarti. Yoo mallattoon mucaa sanaa dhiise guyyaa 14 keessatti deebitee immoo nyaattee ilaalti. Yoo ammas nyaattee yeroo ilaaltu mallattoon sun daa'imatti deebi'e nyaata sanatti kana fide waan ta'eef dhiisuu qabdi jechuudha ati sun nyaata sana hanga daa'ima osoo dhiistutti. Waan dhaggeeffattaniif hedduu galatooma. Gaaffii fi yaada qabaannaan koomentii jala naa kaa'aa. Turtii gaarii.